Eso, eso. Dhagama. Assalamu alaikum. Dhagaiso. Dhagamaa jira. Akkam jirtan nagaa fayyaadha isin hundinuu harka fuunee baga nagaan dhuftanii. Namuu biiziidha ta'ee oduu laaluu waan Harargee keessaa deemaa hordofuu turtanii niin beekaa kun fayyaa. Dubbiin muramtee Harargetti dubbiin xumuramtee bilisummaan Oromoodhaa qaanqeen dura laftirraa facaati. Ammas deebitee qabsutti xumura godhuudhaaf carraa argachuusiidhaa hedduu nama gammachiisa. Hedduu lafti wareeyni hedduun itti kafalame lafti awwaala hayyoota kumaantamaa taate lafa qabsaa'onni hedduun wareegamuu malee awwaalatti dhaban arraas deebitee hayyoonni keenya bahanii xumura qabsoo Oromoodhaatiif goolabdee addaan kaatee jirti. Wanni guyyaa sadeen dabri kana Harargee deemaadhaa ture cirorraa eegalii haga gaditti waan hedduu nama gammachiisu. Torbaan kan akkuma waliin beeynutti alagaan rafaadhaan jirtu. Hirriiba dhabanii taa'aa jiran. Yeroo hundaa'u wanni Harargetti murtaawe galmanii geesse. Wanni Harargetti murtaawe yeroo hundaa'u galma geesse. Remember, Harargeen ummata Abiy Ahmed Rabbii Harargeetiniin kakadhaa. Rabbii Harargeetiniin kakadhaa. Rabbii Harargeen itti amantuuniin kakadhaa. Ankanan goonee jee kakachiifte manguddoon teenya dura teessee. Arraas an maal ummanni akka siyaasaa beeku. Maal ummanni akkatti poolitikaan galeef. Ummata Harargeedhaa kana siyaasaan hisaaba galteef hin jarjaran. Dafaniin gammadan jarjaranii hin gaddan wanta huu qabu takka manguddoo lafa keessa qeeroon gaafii gaafattee kun dandeettii guddaadha. Dandeettii namni lafa'ee amata 17-18 baratee arkatu qotee bulaan keenya Harargeedhaa qaba. This is a gift. Kun kennaa addaa tan ummanni Harargeedhaa qabu. Waa'ee siyaasarratti wani gaafileen dirree dhawaa keessatti qeeroodhaa fi manguddoon teenya kaasaa turte. Gaafileen magaalaa Hararitti qeeroodhaa fi manguddoon teenya kaasaa turan. Gaafileen dadaritti ka'aa turte hunda jalaan deemu. Gaafii namni political science-dhaan graduate godhu gaafachuu hin dandeenye gaafata qotee bulaan keenya. Gaafii namni political science-dhaan graduate godhe gaafachuu hin dandeenye. Gaafii ogeeyyiin siyaasaadhaa gaafachuu hin dandeenye. Qotee bulaa keenya gaafate. Hangam takka ummanni kun keessa gabbee siyaasaa Oromoodhaa beekaa. Hangam takka keessa gabbee dantaa qabsoo Oromoo tanaaf dhimmamaa ta'uudha nama agarsiifte. It will continue. They started from Harargee. This will continue to every part of Oromia. Itti fufuudhaaf ta'a. Fakkeenya bareeda lafa keessa Harargeen. Oromiyaa guutuudhaaf. Oromoo guutuudhaaf. Fakkeenya bareedaadha lafa keessa Harargeen. Karaan irra deemnu karaa kanaa xurreessan harriixeeti ilmaan Oromoodhaa ka duubaan dhufuu taa'u Harargeen itti garsiifti. Qabsoon akka deemti. Karaa kana irra deemuu qabnaa harriiqanii itti garsiisan Oromoota hunda. Kun amma sagantaan kun Oromiyaa guutuu tuufa ummanni Oromoodhaa karaa kana qabataa jechuudha. Gaalli hiriira duraatti ilaallata jennee miti. Qabsoon Oromoodhaa qabsoon hidhannoodhaa especially qabsoon hidhannoodhaa tan Harargetti eegalte bifa bareedaadhaan qabsoo karaa nagayaatiin xumurri itti godhamee jiraa jeetiin fudhan. Xumurri itti godhameeti jiraa jeetiin fudhan. Waa hedduudhaaf eegsilaale waa hedduudhaaf. Lakkee amma dura bilisoomnee lakkee amma dura filmaan hin deemnee hajuu jiraame lakkee xumurri itti godhamee jira. Jarri EPP illeen keessatti ifarkanii jiran. Warri EPP illeen Oromiyaa keessatti maaltu deemuudhaaf ta'a. Oromiyaa keessatti nuti eessa jirra. Qoodamaan argachuudhaaf teenya warri EPPdhaa akka gaariitti baree jira. Akka gaariitti ifarkanii jiran ammaanta. Dubbiin guyyaa sadii Harargee keessatti taa'ee waan akka itti laaftutti ilaalluu miti. Waan akka laaftu ilaalluu miti. Diina keenyaaf barnoota guddaadha. Qabsaa'ota Oromoodhaatiif garuu waan abdii guddaa kenna. Waan abdii guddaa kenna.
وان هيوتا خيني خرطو قد ديبسي خرطو كهرير ساتي ورا قرتي ولا للين دينا جل قلو برباد ورا دقمي قرتي لك أن ننقل سياسة خي سنقلو جيتا وان همليت تقولي خاسي أكا جارمو تساعد هرماتن قرأ واني هرقت أمان تنتهي وانا كراهن باي ذا واي وان تكان دبر هرقي خيسا مقالالي قرتي بكريتي أدرس ما أورمودا أوفيس التبنتي منا نمر خريفتن يوخان نما كنافي يوخان نمر خريفتنيتي واجر بنتن مقال مؤلاخ يا مقالا برق خيستي منا أوفيس أفته نما تكر خريفتن نما تكر نما أستراليا جرات الرأي واجر خريفتن أو بدون أيت نما خنان يوخان من خي قمنا جرا أو اللي في كان في كيسا باسي سي جاني جارتي سمرات تورانسيا أستراليا جرتي مقاصد أم بربادو إسيس قلبين الرودان فكات واجرا موتوما ديمود أف باتين سديفتف موتوما أو بديو داتا ديمود أف كفود أف باتين سديفتف جيتشا أدبلسوما أورمو داتا من الراخريفتة سنو خنان غافني من الراخريفتني واجرا قدتن أو بديون دايتس راغمنا جتيني خيسانا بادا چيرت دقيسا جارتين دقيسا موتوما أو بديو داتيف ونّي في باتي أفور هنگم ميكو فتي أنغون سيدا هنگم ميكو هيرت سمبو دا موتوما أو بديو جام تنجرت مني خيسلاك أبسو أورمو داتيف كنتيس راغوبتي سيناك أبسو أورموتيف كابساوت أورموتيف كنتي يوسر راغوبتي سيناك منا سنكيسا واجرا أدب سما أورمو داسر راخري فتي أتي خيسا بافتي أو بديون سباسيفتي مني خيسون هنجراتو مقالة برقادة خيسة what an ignorant مال نمني كنا نمني ولا لنا كنا منا واجرة الدبل سما أورمو داتيف سر آخره فتن أو بديون نسرا قمنا يوم متى خن خيسة باسوبات ومتهم دينات في خريفته علاقات في خريفته مقالة برقادة الدبل سما أورمو تيف بطل درات أكملت مقالة برقادة خيسة تيسه أو بديون بلشان أمان تراخ مقالة برقادة جور بلشان أمان مقالة برقادة بلشو لك إيه إنت لاندولي من خيسر راقو بودا ديمنا ماليف الدول سما أوروموتيف كريسيتي he has no right to say that he has no right وانا كنات دي بادا جرا هرقي خيسا مقالة غري خيسا أو بدومان أكرماو جينو أمة أورومودا سوداچي سوبرباد آني دبيرا سنجرتو namni keenya namni barate warreen OPDOdhaa wajjin dalagaadhaa jirtan yeroon keessaa baatanii qabsoo Oromootti dabalamtan ammaantan namni barate yeroon OPDO sarbi godhuu dhiiftanii qabsoo Oromootti jaarmee Oromootti dabalamtan yeroon isaa ammaantan maaliif dhugaadhaan isinii hima OPDOdhaaf umrii nafte baatii afur gimboota booda OPDO'n hin jirtu ciiq jettuu cirri jettuu filmaataan taatuu humna qeerootiin taatuu OPDO'n baatii afur booda jiraachuudhaaf hin teessu kanaafuu hegeree teessan bal'oo tolfachuudhaaf seenaas dalaguudhaaf yeroon amma OPDO keessaa baatanii jaarmeyoota Oromootti dabalamtan ammaantan Oromiyaa guutuu keessatti by the way Oromiyaa guutuu keessatti jaarmee amata meeqa sarvi gootan kan achittis nyaattanii achittis jiraattanii asitti illee seenaa dalagoo barbaadan yeroon isin qabdan baatii afur kana feetan rakkadhaa wareegaas kafalaa hojii teessan dhiisaa hujii jaarmeyoota Oromoo walabaa dalagaa kaafaa dabalama addursummaa Oromoo dabalama paabaa dabalama seenaadhaan dalagamu jira seenaan kun garaa keessan baatii afran kanaacha isin hin dabrin intalteenyu caaltuu isaaniidhaa keessaa ba'e yoo barnoota qabaatte yoo Oromoodhaaf yaadde paartii tanaa wajjin baatee googaraa hidhattee dachii dongoruudhaa miti keessaa bahi aabaa dabalame amma waan dandeettu gumaache seenaa keef hin billeessin OPDOdhaa wajjis jiraatte wajjin nyaatte amma garuu keessaa bahiti jaarma Oromoo dabalame wanniin godhaa ture dogoggoraa maaliif kana siifin jan
mootummaan OPDOodhaa kufuudhaaf deemti. Baatii afur qofaaf. Warri kafariyaadhaa kun keessaa yaa seenaa hojjedha. Achittis jiraattan mindaa gaarii nyaachaa turtan amma garuu baatii afran hafe kana waan duraan kaayattan nyaadhaa keessaa bayaadhaa qabsoo Oromoo dabalamaa. Yoo jaalala uummataa barbaaddan yoo qabsoo itti fufinsaan uummata Oromoodhaatiif godhuu barbaaddan seenaa hojjedha. Seenaa dalagaa warreen EPP sarbii ootan ummata keenya rakkuudhaa miti. EPP ta'a nuti EPP ni moonaa kun hin dalagu. Namni waan galee beekuudhaa gaarii. Ijoollee Harargeedhaa ta OPDOodhaaf dalagaadhaa jirtan. Waan galee beekuun gaarii. Waan galee beekuun gaarii. Yoo waan galee beektan keessaa yaa'aadhaa. Uummanni keessan isin kabaja. Isin jaalata. Yoo achii garagaltanii arra jaarmee Oromoo dabalamtan kabajaan keessan daranuutu ol kaadhaa deema malee gadi hin buune amana. Isin kabajna. Garuu kabajaa san argachuudhaaf immediately jaarmee amma sarbii gootan kana keessaa baatanii qabsoo Oromoo dabalamuu qabdan ayyaaminsa akka nam tokkotti risii godha. Ijoolleen qeerroo yaaminsa godhaadhaaf yaaminsa obbolummaadhaa godhaaf. Kana booda dubbii EPPdhaa Harargee keessatti maqaa nutti hin kaasina. Isin jaalan hoottaa nutti dabalamaa. Dheengadda TPLF keessatti humna qabdu. TPLF keessatti humna qabdu. Qeerroon akka gootee kaaftini beektan. Abiy gurbaa xawalwaallee footoo ka'uu malee waa takka waan biyyaa quban qabne bakka kaameeraa harkee kan dhaabbatu. Gurbaa kanaa jecha ummata keessanii wal dhabdanii seenaa keessan hin xureessina. Dhugaa isin dhugaan isin gurbaa kanaa jecha EPP baatii afur boodan jirre. EPP baatii afur boodan jirtu amana. Paartiin Oromoon kabajne Itoophiyaa keessatti kana boodan jiraattu. Hin jiraattu. EPP baatii caffee raammis maal jedhan jaa. Filmaata qofaanii miti. Ciig jettuu cirri jettuu. EPP'n ka'uun siidhaa umriin siidhaa kana booda baatii afur hin jirtu. Aangoon Dr. Abiy baatii afur qofa amma warri siyaasaan dubbatan joorfaan dubbatan yoo dubbate haadaan fuudha bumbitti dhoosa waa meeqaa jira. Garuu dhugaan jirtu dhugaan arkaa jiru baatii afur booda Dr. Abiy hin jiru. Itoophiyaa keessatti mootummaa haaraa dhaabbachuu ta'a. Itoophiyaa keessatti mootummaa Oromoodhaatu gad dhaabbatee uummata kaaniifis nagaa kennuu ta'a. Sadanqattu Oromiyaan muramteeti Democratic Republic Oromiyaan jaaramuudhaaf teessu. Humnaan taatu nagaan taatu. Warri arra EPP jala fiidan isinumaatu if salphisee seenaa keessan billeessitanii hawaasa keessatti xurooytanii achi booda akka hantuuta boolla dhabetti bakka seentan dhabuudhaa teessan. Kanaafin if dura isiniim ijoolleen teenya tan OPDOodhaaf EPPdhaaf hojjettu yeroon yuutarni gootanii garagaltanii ummata Oromootti dabalamtanii harka kennitanii ummata keenya nuti isin wajjin jirra waan isin barbaadan hojjanna dhiifama nu godhaa tan gammaan tanaa dabarte dhiifama nu godhaa. Inni dogoggorre yookaan garumaatu nu mute walitti deebi'u jaati akka haatimaan teessan taayyee danda'ati wajjin isin hin banne. Kana sammuu qabadha. Haatimaan waa tolchuun kadhaa guddoodha. Haatimaan teessan osoo laaltanii gartanuu taayyee danda'atii fi Abiy Ahmedii wajjin hin kasaarinaa. Haatimaa teessan osoo laaltanii gartanuu Daaneel Kibratii wajjin qabrii takkatti hin awwaalaminaa. Ijoolleen teenya tabaratte. Osoo laaltanii gartanuu haatimaan isin baddee Daaneel Kibratii wajjin qabrii takkatti awwaalamtanii addunyallee dhabdanii akhiraadhaas Daaneel wajjin fuula Rabbii dhaabbachuu teessan akkan harkotti. Kanaafuu yeroon jalaa deebitan yeroon jalaa garagaltan yeroon ummata Oromootii wajjin dhaabbattanii seenaa keessanillee haaromsitan Oromiyaa guutuu keessatti ilmaan Oromoodhaa kan EPPdhaaf dalagaadhaa jirtan yeroon isaa ammaantan. Yeroon isaa ammaantan. Boru hin danda'amu. Osoo hulaan toobaadhaa tun hin cufamne. Osoo hulaan toobaa takkittiin tun hin cufamne. Shabja'aa toobadhaa kara ummata Oromoodhaa deebi'a. An dhaamsa kiyya guddaan kan isiniif hin yaadda'u. Nuti warra illee jiru waa takka barbaannu Oromiyaarraa waa takka aangoon barbaannu damoozan barbaannu damoozan qabna aangoo tabana keenyaa qabna mana keenya gubbatti tabiraan barbaannu nuti. Garuu
isniif rakkoo dabru baqattanii biyya alaa bakka dheeytan takkan jirtu Amerikaa cafeeraa misii jira maarree haantu jira bakka dheeytan OPDO'n biyya baqattanii mootummaan isin fudhattu yakkamtoota yoo gartee koortii ICC dhihaachuudhaaf abdirta abbaatan malee bakka dheeytan takka illee hin jirtu kanaafuu this is the right time yeroon toobattanii osoo hulaan toobaatan hin cufamne osoo Daani'eel Kibritii wajjin qabrii takkatti awwaalamtanii fuula Rabbiin dhaabban yeroon toobattanii aabaa odda balamtan yeroon toobattanii kaafaa odda balamtan paabaa odda balamtan yeroon saa ammaantan kaatimaa ifin belleessina osoo laallee garuu osoo daawaa isinirra goonu osoo halkanii guyyaa daawaa isinirra goonu kaatimaan teessan baddee boodarra Oromoo lagattanii Daani'eel Kibritii wajjin fuula Rabbii dhaabbachuu yaatan wanni hin jirtu kana na amana wanni isaanii hafe EPP hin jirtu jara keenya yooni EPP baruu barbaadan guyyaa sadeen kana Harargee keessatti maaltu deemaa ture ilaala guyyaa sadeen kana Harargee keessatti maaltu deemaa ture Oromiyaan bakki biraatis Arsiidhaaf deeman Arsiin kana daran Baalee gabboon Baalee kana daran Tuulamatti ol deebi'an Tuulama kana daran Gujii fi Wallagga dhiisii isaan duruu EPP dhaan Amaaraa Islaamatanii isaan maa shakkiin hin jirtu isaatti dhiisa yoo Jimma dhaqan akkan sigala kanaafuu yeroonsaa ammaan tana deebi'a yeroonsaa ammaan tana Abiy Ahmed Lammaa Magarsaatiif hin taane Abiy OPDO isa ol baaftee isa dura keesseefuu hin taane Abiy Lammaa isa amanee itti if kenneefuu hin taane gantuudha kanaafuu Oromiyaa keessatti kana booda bakka baachuun taa'u ummanni Amaaraa Abiy filuun taa'u ummanni Amaaraa Abiy filuun taa'u hin shakkinaa kan Amaarri gowwaadhaa miti Oromoo keessaa sagalee takka harkachuun taa'u Abiy kanaafuu warri OPDO'dhaaf umrii teessan dalagaa baatanii ammaas EPP ifiin jettanii EPPdhaa dalaydan yeroon deebitanii iflaaltanii ummata keessanitti dabalamtan yeroon isaa ammaantan tak kana biraatiin Dr. Abiy waa'ee kutaa kana heddummeessa kalee guni Seyfuudhaa wajjin guu afaan Amaaraatiin interview godhu Oromoo kana yoo heddummeessine boodarra Jimma Wallagga Tuulama Shawaa waliin jechuudhaan dhufaa namni Jimma Wallagga Tuulama ifiin jee boodarra ganda gaddeebi'eeti nutimma gabbuunee bashaashaa ganda xiqqaa keenyatti ganda karaa oliitii fi ganda karaa gadii qabna akkasii wal qoonnaa kanaafuu wanni Oromoodhaa kun dhaabbachuu qabaa siyaasaan sabummaadhaatuun kar tokkollee nun geessituu jee dubbata anas jalaa waan hin fudheen qaba Abiy waa'ee kutaadhaa kana yeroo hedduu irra deddeebi'a waa'ee kutaadhaa kana yeroo hedduu irra deddeebi'e kaasa waa'ee yooniin Wallagga dhaqee warra Jimmaatii fi warra Wallaggaa wal lolaa jiga akkuma ol beenu osoo baatii lama ga'in yoon Wallagga dhaqee Wallagga najjeessan Jimmaa fi Wallaggaa wal lolaa waa'ee kutaa kana yeroo hedduu ni kaasa gaafa Harargee dhaqee nuti biyya keenya jalaal nuti biyya keenyatti iskoortaa jechuun gommaa shanaffaa jechuu namni dammaqina qabu namni seenaa Oromoo beeku namni qabsoo Oromoodhaa beeku waan akkanaan haasa'u garuu Abiy kana wallaaleetii miti Abiy tahe je'eeti Oromoo addaan qooduu barbaada Oromoo kuta galchuu barbaada Oromoo waliin dha'uu barbaada karaan itti Oromoo waliin dha'uu danda'u jee inni kaalkuleet godhate Oromoo kutaadhaa walitti buusuudha Oromoon wal qixa miidhamne wal caalaadha miidhamte Tuulamni amma manni Walloo hizaabarra miidhame osoo Oromoon gabrummaa jalan kufin gabrummaa jala ture manni Walloo bara dheeraadhaaf achirraa gubabbu'an Oromoota kaan caalaa kan miidhame ummata Tuulamaati ummata Tuulamaa qeesarraa buqqaa'etti gabra godhatanii irra deemanii dhiirri isaanii akka galaanaa yaa'e eega isaan turanii ummata Shawaa kana lafatti cabsanii irra deeman boodaa'ee gabbu'anii Arsiidhaa fi Harargee gad dhufan gabrummaan ogguuni gabroonfataan gasseenu gabrummaan bakka gariitti hammaatte bakka gariitti laafatte waan kana seeraa kana haaseeti Abiy Oromoon akka walin amanne akka kutaadhaa wal shakkitu akka gandaa wal shakkitu godhee dallaynu iddu jaaruu barbaada kun kaayyoosaa kan ganamaan eegale kan aangora turuu danda'us yoo akkasitti nu qoodee addaan nu hira qofa
waan kana of course qeeroon teenya qarree teenya ka gaariitti dammaqanii ni beekan ajandaan isaa nyaadhamee jira akkitti ummata biraa biratti inni itti nu dhiyeessuu barbaadu Oromoo waliin dhageessu Oromoon gaafa ayyaattu gaafa amaarree isaa TVdhaa fi Itiyoo 360 gubbaa Oromoo tuulamaatti jeesanii maqaa kristinaatiin warri islaamaa Oromoo tuulamaa jeeseetti olla kanaa ofaa turan qees balaayifaa waan kana harkaa fashalsan lakki Oromoon ajjeefne nuti Oromoon amantiidhaan walitti hin duullu garaagarummaa takka illee hin qabnu jedhaniiti harkatti balleessan gaafa if you remember ummata naannoo Somaalee irraa buqqa'ee tuulama keessa naannoo Adaamaa kana baadiyaa keessa qubachaadhaa jiru ummata Harargee tokko amma dura maal godhan ummata Amaaraa fidaniiti minjaa irraa itti duulchisanii ummanni Amaaraa masgiida irraa diigee ummata namanga tokko fixee abifaa maal godhan akka waan Oromoon tuulamaa lafaa kaatee lafa teenya irraa nuu ka'aadhaa jettee ummata Harargee irraa buqqee kana firraa dhooyitee fakkeesseeti miidiyaatti haasawaadhaa turan kan digatina Somaaliif akka Harargeen Oromoo tuulamaatu nama keenya isaan keessa qubate mancaadhaan fixee if keessaa buqqaatetti Harargeen kaatee dubbattuuf kan godhan shira Dr. Abiy arqeeroon keenya kana dammayxee bira huttee jirti kanaas itti milkaa'uun ta'a an namni abdii murate namni galaanni fuudhe hoomacha qabata kan nyansanii Dr. Abiy fi warra EPP waan isaan godhaadhaa jiran waan akkanaa kana kanaafu yeroon if dandamachiiftan ammaa yaada juun qaba arrabooda guyyaa jedhafne hulaan toobaatun akka hin cufamne shafjaa toobadhaa warri EPP keessa dalaydan shafjaa kara uummata keessa deebi'aa hulaan toobaadhaa cufamuudhaaf guyyaadhaan lakkaawamaa jira baatii afur qofaafi ammaasii namni akkuma wal booda toobateeni jannata irra xiqqaa seenaa deemte gartee yookaan azaabumatti teessa jannataa sin gartu azaabaa sin gartu iddoo si keenya wal gartee booda irra toobate kanaafuu yeroodhaan toobadhaan jechuu barbaada yeroon toobadhaa yeroon addeebi'a akka jannata keessaa bakka gaarii qabaattan kabajaa jechuun fayyaa ta'a nagaa na tura.